Jaaldachaa sagaleen kun dhagahama yoo ta'e walga'iin miseensota gumii sabaadha jedhamee waamame kan baay'een dubbatamaa jiru saba himaalee hawaasummaa irratti geggeeffamee jira. Isa kanarraa kaleessa qooda fudhataniitu har'a qoodan fudhanne. Walumaa gala walga'iin kun akkamitti geggeeffamaa ture achirraa kaanu? Tole walga'ichi akkuma ati jette walga'ii seera qabeessaa fi sirna qabeessaa beekumtii hayyu dureetiin yaamametti hubataa turre yaamicha sirna jaarmiyaatiin yaamame kabajnee arganne yeroo dhufnetti immoo osoo homaa takka hin beekin halkan keessa shororkatu ture maal akka ta'e hin beeknu maayirra shakkii guddaa teeranii nu naqe yeroo kanatti hayyu duree qunnamuuf yaalii tattaaffii godhaa turre isaan argachuuf bilbilli hin dalagu itti milkaa'uu hin dandeenye waliigalatti akkuma ta'es taa'u bullee ganama yeroo kaanutti ijoolleen hogganoota silaa ol seenan wanni kun shira ta'uu waan hubatteef jecha akka hin seenne dhoorgaa turte haala kanaan humni poolisoota federaalaa eenyuun akka yaaman hin beeknu ergasii yoo dhageenyu qaamotuma walgahii yaaman kanaan akkamitti hogganni dhaabaa waraana mootummaatti itti ajajatee yaammatu nuti hin beeknu yaammachuu isaanii isaanumarraa dhageenye haala kanaan dhufaniin isaan seenanii maayirra walgahii seennee walgahii yeroo seennutti gama keenyaan shakkii guddaa waan kanarraa waan qabnuuf jecha gaafannee walgahiin kun seera qabeessa moo seera qabeessaa miti hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo hayyu dureen gumii sabaa meetuu fajennu gaafannee inni kun gartee eegumsa jala jiraa bahuu hin danda'anii sababa isaan bahuu hin dandeenyeef kallattiin itti aanaan hayyu duree Jaaldaawit bira dhaqee isaan hayyamsiisee haala kanaan akkanatti taa'uu qabnu atillee gartee socho'uu hin dandeessu. Kanaaf miseensota gumii sabaa godinaalerra jiran walitti yaamnee maal ta'uu akka qabnu waliin mari'annaa jedheeni miseensonni gumii sabaa birallee xalayaa wahii dhiyeeffatanii walga'iin gumii sabaa yaamanii akka mariin geggeeffamu kaje'u xalayaa kanas itti dhiyeessee akkasitti Jaaldaawit geggeessaa jedhee naaf hayyamee seerumaan isin yaamuu dandeenye malee jaallan akka biratti namni akkam jedhee isin yaamaa kaduu kaasee waan kanaaf waan isaa jaarsi hayyamu gaarantii wayii ka qabnu innee maaltu jira kaduu xalayaan hin jiraa jedhee yeroo sanatti wanni ifatti nu barsiisan hin jiru. Kanaaf akeekni walgahii kanaa immoo maalii isa ijoollee gaggaafannee gara kaan ammoo miseensonni gumii sabaa walgahii gumii sabaa heera seera irratti waan kaayametu jira. Walgahiin kun mijii ta'uu heera irratti parsantii lafa kaayametu jira. Walgahiin kun achi hin ga'uu namni kun nama 16 yookaan 18 hin ga'uu haganuma hedduma kana. Kanaaf akkamitti kanaan walgahiin kun mijii ta'ee geggeeffamuu danda'a. Maal jechuu qajeellee ka'ee gaafiin kun jaaltoleeraan ka'eeyyuu ture. Egaa kana keessatti borkanaayyuu argachuu dhabuun hin mala. Amma murtii osoo hin taane yaada jiru namni hidhamaa jira hoogganni hidhamaa jira. Isa kanaayyuu nama wal arge tumee maal taana jedhee mari'atee hooggana keenyaa baasisiisu. Kanaaf miseensota qondaalota jiran akka nuu bahan mala godhuuf mariin barbaachisaa kadhu yaada shiraata amma duuba duubaan dhoohe kana if keessa dhoysanii qulqulluma godhanii kana wanni haasa'ame meegaa eegaseen filmaata hin qabnu obsineetu waan kana garamitti akka jirtu shira keessa jiramu hin jiru. Jaarsa argannee wanni kun isarraa murtiin kennamu waan beeknu hin qabnu. Kanaaf obsineetuma eeggataa turre haala kanaan wanni kana irra turame guddaan kanumaa kanaan haala kanaan adda baanee har'atti beellamannee jechuun har'a ganama yeroo kaanu duraanumaayyu tokko humni waraanaa bakka san dhufee akkas jechuu kanarra shakkii qabnu akka quufan qabne ibsinee turre lakkii kun rakkina tokkos hin qabu kajeelleen ture. Ganama kana yeroo kaanu guutummattuu mooraan achi bullee achuma turre bullallee anachuma ture weerarumaan lafaa kaane humni poolisaa federaalaa tikaa akkasiin nutti duudee baay'ee haala shooksi godhu sirifachiisu baay'ee ulfaataa ture. Haala sana keessatti duraanuu shakkii qabna gara kaan ammoo wanni isaan nuun jedhan dhaara ta'uu isaa shira ta'uu isaa hayyu dureen eda ibsaa miidiyaaf kennaa ture ifatti dhageeffannee edaa dubbiinuu kana akkasii kaduu duraanuu shakkii qabnu sana mirkaneeffanne haala kanarraa ganama kaanaan waanuma takka an argin
nuti hojii qabsoo hojii dhaabaa adda bilisummaa Oromoo si'aa turre wanni gartee harki biraa akka keessa jiru ifatti waan garreef jecha haala sana keessaan tarkaanfii seenaa qabsoo saba Oromootii fi wareegama galfata jaallanii nyaachuu mannaa lubbuu kiyyarratti du'a murteessuu funaaf ilmaata kaje'uun tarkaanfii qabsoo saba Oromoo dabarsee gara biraa kennuurra dhalootaaf seenaa dabarsee wareegamutu anaaf sirnallee kabajallee kaje'uun haaluman taane keessatti baafadhee achi ba'ee jechuudha. Egaamee jaaldachaas isin qofaadha moo miseensonni kaleessa qooda fudhatanii har'a qooda irraan fudhatiin hafan kan biroonis jiru? Egaa akkam seete haalli amma jennu kun baay'ee ulfaata akka amma dubbachuu dandeenyu miti naannoo sun cufti under control to'atamee jiraa jechuudha. Achi keessaa murtii isirra fudhattee bahuun dhugumatti murannoo fi wanni guddaa gaafata ture miseensi gumii sabaa tokko maqaan isaa ammaan hin beeku yaayaa miti yaayaa jedhan si'aa kaleessa seenee ateeshinii naannoo sana jiru sochii naannoo sana jiru to'annoo naannoo sana jiru argee jennaan akkasumatti baafatee innillee dabree hin deebinee jechuudha. Guyyaa kanammoo ani hin beeku yaa ammallee mucaa tokkotu jira miseensa gumii sabaati Harargee maqaa isaan beeku jaalnadiidha inni akkan odeeffadheetti jaalnadiidha inni Oromiyaa bahaarraa dhiisee deeme. Jaalnadilleen dhiisee deemuu isaa quba qabaa kanaafi waan akkasiitu jira ergasiidha namni karaa karaan akkam seete haalichi haala guddoo gartee teerarii keessa sinaqu ture tariigaa namoonni waan kana galfata gootowwanii kaleessa nyaadhu sanarra murtii du'aa sirra fudhadhadhee murteeffate akkuma keenya gara garaan bahuu mala gara biraatiin ga'an haga quba qabutti yeroo sana yeroon sunis yeroo gartee akka malee sakatta'uuf sareelee naannoo sanatti fidaa jedhanii haalli akkasii keessa turu keessatti ifumarratti murteessee bahee quban qabudha eegasii nam biraa yoo bahe. Kanaafuu amma immoo paartiin biltsiginnaa karaa dameesaa naannoo Oromiyaa ayyuduree bakka buufanneerraa akka jedhudha kan labsaa jiranii saba himaalee hawaasummaa irratti jechuudha. Kanaafuu marii guyyaa kaleessaatti wanta ayyuduree bakka buusuu nama muduuf buusuu kan jedhu marii keessatti ka'ee hin jiru. Marii keessatti nama buusuu nama muduu kan jedhu kan ka'e hin jiru amma paartiin biltsiginnaa ayyuduree adda bilisummaa Oromoo itti aanaa ayyudureetiin bakka buusneerraa jedhaniitu kan ololaa jiran. Kun egaa waan haarawaa irraati yoo taate nuti hin beeknu kaleessa wannummaan irratti wal qabne wannummaan danqaa walitti goone tokko guddaan meen poointiin bakka kana kanaaf ayyuduree bakka buusuu qaama mirga qabutu jira. Heeraa fi seera adda bilisummaa Oromoo keessatti illee hin hayyamamu. Kanaaf bara ayyuduree bakka buusuuf ayyudureen hin wareegamne waan nama ajaa'ibu kuni. Kanaaf inni kun ammoo yoo taateeyyuu osoo haalli hamaan akkasii mudatee bakka bu'ummaan murtii gumii sabaatiin yeroo hojii geggeessuu fa'aa danda'a ta'a. Kanaaf yaannummaan akkasii kaka'eeyyuu hin jiruu jechuudha. Yaannummaan hojii irra ooluu dhiisi yaannummaan ka'eeyyuu hin jiru. Ergasiigaa waan itti qindeeffatan lallabuun hin malaa kun waan nu quba qabnuu miti. Mee jaaldachaas iddoo kanatti ga'atii waggaa dheeraadhaa fi qabsoo hidhannoorraas qooda fudhataa turtee jaallan agam aga walii yaadan ni hubatta. Ayyudureen adda bilisummaa Oromoo uguramanii osoo jiranii miseensonni shanee gumii adda bilisummaa Oromoo otuu mana hidhaa keessatti maroo lamaaf sadaffaadhaan dararamaa jiranii iddoo isaan jiranii kan hin beekamne osoo jiranii warra kanaaf iyyachuun otoorra jiru hoogganni jechuudha. Ayyudureen yoo ugurameyyuu gara mana jireenyaa isaa deemanii waliin hidhamna waan inni fees godhe waliin goona jechuutu dursuu qaba ture. Inumaayyuu waan biraa irratti xiyyeeffachuun irra turre hoogganni kuni hoogganuma hidhameefuu falmuutti hin jiranii kan jedhu miseensa adda bilisummaa Oromoos uummanni Oromoos komii kaasa isa kan akkamitti ilaaltu sin? Jaarraa ulfaadhu galatoomii wannummaan garaa nu hammeesse tarkaanfii murtii du'aa lubbuu isirratti nu fudhachiise iyyuu kana takkaa seenaa jiruu kiyyaa keessatti qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo
qabsaa'onni bilisummaa Oromoo kakaayyoo haqaa saba Oromoof dhaabbatan ba'an waliin jiraatanii waliin wareegaman kakuu fi irbuun waadaa keenyallee san inni har'aa kun ammoo anaaf waan raajii gadaannisa seenaa gurraacha fokkisaa salphina qaanyaa an akka itti ibsullee hin qabu jechoota waada'uun illee hin qabu baay'ee nama qaanfachiisa salphina har'a silaa miseensonni koree hojii raawwachiiftuu ABO isin jedhan yeroo hayyu dureen isaanii hidhamee yookaan akkasi jirutti waliin dhaqanii hidhamutu seenaa gootummaatii fi raajii ture jechuudha. Isaan waliin hidhaa isaa waliin hirmaachutu seenaa qabsaa'ota bilisummaa Oromoo ka adda bilisummaa Oromoo ture jechuudha. Seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromootiin hoogganamaa as ga'e keessatti hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo shimmiggarratti kuta'aan gosaan gandaan osoo waliin qoodin hayyu duree adda bilisummaa dabalatee jaallan hoogganoota nama 11 bakka tokkotti shimmiggarratti wareegamanii bakka tokkotti awwaalamanii jechuudha. ABO'n seenaa akkasii qaba. Jaalguutamaa hawaasa waliin jaallan nama 7 kan doktoroonni keessa jiran qananii faa dabalatee bakka tokkotti awwaalchi isaanii daaraa ta'ee raawwatamee jechuudha. Seenaan qabsaa'otaa fi gootota adda bilisummaa Oromoo seenaa akkasii sana malee seenaa garaachaatiin tuni waan raajii waan addaa waan qaanyaati jechuudha. Yeroo akkasii hayyu duree filannee gadi baane yoo jedhan ani hin beeku dhaga'uufuu nama jibbisiisaa namallee qaanfachiisaa osoo hoogganni kee ugguramee jiru ati maal jetteeti ana hooggana jettee labsita afaan kaniin akkas jettu kana isaanumaaf dhiifnu malee kaan ammoo galfata seenaati soo dhiifne malee gootowwan qabsoo kanarratti urjii saba kanaa ABO ta'an saba Oromoo ta'an kanneen akka Mikaa'el Booran kanneen akka Dr. Shigix Galataa kanneen akka Kanniisaa faa dabalatee Jalabdii Raggaasaa dabalatee gootowwan hedduu qabsaa'ota kanee gartee waliin jiraannee waliin duunee waliin waan taa'uu qabnu taana jennee irbuu seenne maraa har'a maal keessa akka jiran hin beeku. Ilmaan Oromoo hedduun qaqqaaliin ijoo saba kanaa yeroo ammaa dararaa fi hadhaa ulfaataa keessa osoo jiran haalli akkasii namoota sabni na hooggana jedhee is duratti ilaaluun raawwatamuun gadaannisa qabsoo keessatti galmee gurraacha irratti galmaa'eetuma jiraataa jedhee yaadaa akkasitti ilaala gaanii raajiki. Meegaa uummanni Oromoos miseensonni adda bilisummaa Oromoos keessumaa jaarmiyaa alaa keessa jirani guddoo waan kanatti gaddanis burjaajaas jiru. Haalli deemaa jiru kun qabsoo adda bilisummaa Oromoon geeffamu qofaa miti. Akkuma Oromoo akka sabaattiyyuu cabiinsa dhaleessaa akka jedhee yaaddoos baay'eetu jira. Kanaaf isin maaltu ta'uu qaba jettanii dhaammatu gabaabumatti carraa dhumaan sini kenna. Bareeda yaada janoonni handaamu uummata Oromoo ka biyya keessa jiru ka ala jiru qabsaa'ota sabboontota hayyoota beektota ilmaan Oromoo hundaaf wanna irra dhalate kun adeemsa seenaa qabsoo Oromoo baroota dheeraa lakkaawatee wareegamaan as geenye kana keessatti waan haarawaa miti nama qabsoon isaaf haarawaaf burjaajii guddaa uumuu danda'a nama bilchina siyaasaa keessatti wanni hanqisa liqimsee hin jirre burjaajii uumuu danda'a. Saba Oromootii fi qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti immoo burjaajii uuma jennee yaadnee jechuudha. Sababni isaa muuxannoonii fi mudannoolee hedduu qabsoon saba Oromoo keessa tarkaanfattee as geesse hedduu waliin yaadanna. Qabsoon Oromoo qabsoo haqaa, qabsoo dhiigaa fi lafeen ijaaramte ka gootowwaniin dallagni fi ijaaramee as geesse malee qabsoo gartee hoyyee yookaan har'a faarsanii gorjigduu miti jechuudha. Tarii kana keessatti burjaajiin yeroo uumamuu danda'a. Qabsaa'ota qaqqaalii qaroo ijaa dhabuu dandeenya. Inni kun ammoo qabsoo Oromoo abadan bakka galma ga'uu barbaadde sana hin hanqisu. Daranuu finiinsee dhaloota kana kaasa. Kanaaf har'aa miti gaafa hoogganni guutuun bakka tokkotti dhabamee qabsoon Oromoo ibsuu dandeeti. Har'a qabsichi kun dhaloota hedduu, beektota hedduu, hayyoota akka keessanii hedduu itti horee jiraa jechuudha. Kanaaf hoogganni kun yeroof gaagamni garaagaraa dhalachuu danda'a. Inni utaalilleen Oromoon gurraan hin dhaga'u. Dhugaan jirtu kana kan abbaan fedhe haa liqimsu. Hadhooftulle hadhaa kana eenyus liqimsuu qaba jechuudha. Qabsoo dhiigaan as geessee wareegamaan as geesse an akka nama tokkotti abdii kutadhee fedhii fi dantaa kiyya guuttachuuf
achi fottoqee daandii biraa uumachuu danda'a. Abadan daandiin xurree dhiiga jaallan kaleessaatiin tattararamte galma geessu malee hin dhaabattu. Kun galfata dhaammata gootowwan kaleessaati. Sabni Oromoo biyya keessaaf biyya alaa taamsa galfata gootowwan kaleessaa qabachuu akka qabu gadi jabeessee dhaama. Tokkummaa isaa akka jabeeffatu jabeessee dhaama. Harka akka wal qabatu dhaammanna. Kanaaf har'a waan biraa yoo hafe hoggana isaa hidhaa keessa jiru gurra qabatee hidhaa keessaa baasuuf haga dhumaa falmachuu qaba. Qabsaa'ota isaa gootowwan isaa mana hidhaa dararaa keessatti dararamaa jiran wareegama kamiinuu isaan baasuu dadhabu wareegama isaanii irratti firiin xumura isaa bilisummaa akka ta'u hojjechuu qabnaa. Biyya keessaaf biyya alaatiinis jabaadhaa wal jabeessaa. Yookiin daandii wareegamtoota sanarra waan jirruuf tarii carraan keenya kabonnu mudatu kasanumaa ta'uu danda'a. Sanaaf ammoo qophii jirraa. Kanaaf uummanni keenya biyya keessaaf biyya alaa akka nu hordofu hiree kanaan yoo nutis wareegamne maatiin irraa akka inni uummanni keenya biyya alaatiin carraa qabuun hordofuu fi waan danda'een hindhifatuu fi jiraachifatu dhaammadhaa ulfaadhaa galatoomaa fayyaadhaa.